Tole sirraan eegala guyyaarraa raadiyoon sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo dhimma mana barnootaarraa ari'amuu keessan irratti gaaffii deebii isiniif waliin gochuudhaaf asitti kan argamu Qalbeessaa Dhangaa'aan jedhamanii dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee qeerroo bilisummaa Oromoon of ibsuurraa ka'iiti itti fufi. Tole ani maqaan koo Barataa Soorisaa Fufaa Hirphaan jedhama. Barataa Jimmaa Yuunivarsiitii eebbifamaa bara kanaan ture. Akkuma beekamu mooraan Jimmaa Yuunivarsiitii barattoota bor egeree biyya kanaa murteessuu danda'an, biyya kanaaf illee sagalee ta'uu danda'an, uummata Oromoo fi dachii Oromiyaa kana gara fuulduraa akeekuu danda'an ijoollee sabboontotaa ta'an yeroo ammaa kana barnoota irraa geggeessaadha kan inni jiru. Inumaayyuu immoo eebbifamtoota bara kanaa kan taane unu ja'an keenya kana barnoota irraa nu haqeeti kan jiru. Akka heeraa fi seera biyya kanaatti akka barruu isaanii irratti barreeffamee jirutti barataan eebbaaf qophaa'aa jiru yookaan eebbifamaa kan ta'e barnoota irraa hin haqamu ture. Ammoo mooraarraa geggeeffamuun keenya seera yookiin disipiliinii hordofee miti kan isaan nu geggeessanii yookiin akeekkachiisni nutti hin kennine boordiin mooraa sanaan beeku seeneetiin hin beeku akeekkachiisni waamamee nutti hin kennamne asumaan ta'e jedhanii shira dalaganiiti kan isaan mooraarraa nu geggeessanii dhugaa jiru kan hordofee miti. Balleessaa tokko yookiin osoo ragaa qabatamaa jiraate ragaa sana hordofee toora qabateetu nu harkatti badiin argame ta'e kunuunis bakka nuti jirrutti kan murtoon kun nutti kennamuu qabu ture. Amma ofumaati ta'e jedhanii yaadanii mooraan sun namoota kan akka Komaander Kaalidii jedhamanii fi Makiyyuu Mohaammed kan jedhaman ta'e jedhanii ofuma isaanii qindeessaniitu kan isaan ragaa dabaa nurratti funaananii barnoota keenya irraa nu ugguranii. Dubbiin jalqabuma kan akkas nurra geesse Oromoo ta'uu keenyadha. Qaama biraa miti kan mooraadha ari'atamaa jiru. Dubbiin kan uumame naannoo Amaaraatti ture. Nus dhugaa jiru kan nuti dubbanne daba osoo hin taane Amaaraatti barattoonni keenya nu jalaa miidhamaa jiru. Inumaayyuu ajjeechaa uummata Oromoof hin malle yookiin dhala namaa tokkoof hin malle akka bineensaatti kan isaan ajjeesaa jirani hiraarsaa jiran jenneetu kan nuti gaafanne. Uummanni keenya dhumaa jira, ajjeefamaa jira, hiraarfamaa jira, hidhamaa jira jenneeti kan dubbanne. Soba hin qabu kun dhugaa lafa jirudha. Kana kan nuti dubbanne ani isaan jedhanii badii nurratti funaanan waraqaa geggeeffamtaniitu barnoota irraa jedhutti akka ilaallutti immoo baayinerii tokko tokko mooraa keessa uffatiin hojjechiistanii deemtaniitu kan sin hiriira baastanii darbee tiishertoota adda addaa uffataniitu kan deemtan jedha. Oromoo duwwaa miti tiishertii yookiin baayinerii adda addaa kan uffatee mooraa keessa deddeebi'u saba hunda alaabaa Minilik amma uffatanii mooraa keessa deddeebi'aniitu isaan irratti maaliif hin hojjetu ture? Moo Oromoo addatti qoodeetu heerri biyya kanaa Oromoo duwwatti kan inni hojjetu saba biraas ilaallachuu qaba ture. Ammoo addatti ilmaan Oromoo irratti maaliif xiyyeeffate? Ilmaan Oromoo godina tokko lixa Oromiyaa irraa kan dhufan irratti kan inni xiyyeeffate geggeessuun mooraadha kun. Kunis shira ta'e akka inni of keessaa qabu asumaan kan namaa galu ergama dhaabaa akkas akkasii qabu ergama waraanaa qabu maal kan jedhu kun eenyuun iyyuu bakka bu'u ergama os qabaannee osoo hin taane nuti cunqursaan kaleessaa har'as qolee nu nyaachaa jira har'as nurraan kaane kaleessa nuti kan duune dhiigni qeerroof qarree keenya kan inni asfaaltii miicaa ture ani du'ee gabrummaan ana faana du'ee dhaloonni duubaan dhufu bilisummaan akka inni jiraatu kan gaafatamaa ture har'a immoo ammas bifa jijjiirratee kan sana caalu ta'eetu kan dhufe sana quuqqa kan nu taasise malee ergama dhaaba kamiyyuu fudhannee miti nuti abbaaf haadha keenya neetwoorkii irraa kutanii qunnamsiistuu kutanii isaaniin achitti ukkaamsanii unuun barnoota irraa ugguruun isaanii ammoo ergaa ta'e kan dabarsu abdiin egeree isaan maatiin keenya nutti kennan maal ta'a unuun barnoota irraa nu geggeessanii isaaniin qofatti neetwoorkii yookiin qunnamsiistuu irraa kutanii gaafa isaan barataa isaanii immoo mooraadhaa geggeessan ergama ta'e kan isaan raawwachaa jiran asumaan kan hubachuu dandeenya. Inumaayyuu amma immoo addatti uummanni keenya jiruuf hin jirre isaaniidhaan akka quban qabne eenyuyyuu beeka Oromiyaa keessa kan jiraatu jechuudha. Inumaayyuu kaleessa dheengaddamoo kan nuti dhaga'aa jirru waan addaati gara Sudaaniif Gambeellaatti akka maatiin keenya godaanaa jiran kan quba qabnu kana kan taasisaa jiru qaamoleema biyya bulchina biyya geggeessina jedhan maaliif dachee tokko irratti xiyyeeffate ilmaansa mana barumsaa irra geggeessaa isa ammoo ajjeechaa dhala namaaf hin malle irratti raawwachaa kun gaaffii keenyadha. Cuunfaatti akkaataa mooraan Jimmaa Yuunivarsiitii ittiin gabatee barnoota irraa nu haqe kun kan nuuf hin mallee fi kan haqa hin qabnedha. Osoo bulchitoota mooraa sanaatiin hin dhiyeessin seeneetii mooraa sanaa dhimma keenya osoo hin ilaalin dhuguma balleessaan kun balleessaadha jedhee jala muree osoo nuun akeekkachiisin
kallattumaan barnootarraa nu haquunsa kan nu madaalledha yakka dabaati murtoo haqaati ilma Oromoo tokkoof kan hin malledha. Egereen keenya maal akka ta'u asumaan gaaffii keessa nagalteetu kan jiru. Sababoonni mooraarraa nu ari'atamnee fi Oromoo ta'uu keenya keessattuu dhalataa dirree maccaalaanii dhalachuu keenya kan barnootarraa nu uggure. Dhugaa uummanni keenya keessa jiru dubbachuu keenya kan nu ariisise. Ajjeefamuu barattoota Oromoo dachee biraarra naannoo Amaaraa keessatti inumaayyuu Waaldiyaa Yuunivarsiitiif kan kana fakkaatan keessatti ta'e dubbachuu keenya kan barnootarraa balaaleffachuu keenya kan barnootarraa nu gaggeesse. Anatti gaaffii kennatti uume ariisaan mooraa yuunivarsiitiidha kun akkamitti barataa Oromoo duwwaa irratti xiyyeeffate. Sabni biraa mooraa keessaa waan yakka kan dalagu hin jiru. Isaaniin saba biraa keessaa kan akeekkachiifame illee hin argine nuti. Barattoota Oromoo dachee Oromiyaa irraa geggeessuu duwwaadha kan nuti quba qabnu. Kun akkamitti ergaa ta'e gaaffii ta'e nama keessatti uuma kunis. Barataa Oromoo dachee biyya abbaasaa keessatti mirga barachuu osoo qabu dachee abbaasaarraa barnootarraa haquun daba seenaa jalaa nama hin baafnedha. Dharaan kan guutamedha. Barataa Oromoo anaan dachee biyya abbaa kurratti akka hin baranne barnootarraan haqanii saba kaleessa harmaaf harka nu cire. Inumaayyuu arramoo bifa jijjiirratanii barattoota keessa keenya hanga gamoorraa gad darbatanii ajjeechaa dhala namaaf hin malle lookerii keessatti amma reeffasaa dhoksaniitti geggeeffamaa kan jiru. Isaan irratti dabni maaliif hin fudhatamu? Moo seerri biyya kanaa uummata Oromoo ilma Oromoo tokko duwwaa irratti kan inni hojjetu walqixxummaa kan hin qabnedha seerri biyya kana keessa jiru. Ayyee sooressa muummee maalii baratte? Muummee biizinesi and ikoonoomsii eebbifamaa Jimmaa Yuunivarsiitii bara kanaatti waggaa 3ffaa. Waggaa meeqa fayyamte? Barnootarraa ugguramee boordii barnootarraa gabatee barnootarraa haqamee ni kan hin jiru. Guutummaadhumatti akka barnootatti deebi'uu hin dandeenyetti jechuudha. Akka hin dandeenyetti na haqan. Miira maalii sitti dhaga'ama mana barnootarraa ari'amuu keetti? Mana barnootarraa haqamuun koo dhugaa dubbachuuf yoggasii miira an murteessuu hin dandeenye kan natti dhaga'ame. Dhugaan qaba waan hin ta'eef immoo dhugaa uummata kanaa kan hin dubbadhe kaleessas ta'e jedhee hanga wareegamu lubbuutti of kennuutu iyyuu jira. Dhugaa dubbachuu fi barnootarraa na haquun miira hin taane natti dhageessee ture waggaa sana. Inumaa garuu shira waan ta'eef daba waan ta'eef oomanatti hin fakkaanne kaleessa dheengaddas sabboontota Oromoo dhiitaa iraarsaa kolaasaadha kan isaan turanii sanumatu har'as anarraa akka jiruun hubadhe. Ayyee namoota si fakkaatanii fi uummata Oromoo bal'aatti ergaan ati dhaamtu jira? Ergaan ani dhaamu sirna nuti kaleessa ofirraa qolachaa turre sirna EPRDF kan nuti ittiin dhiitamaa ofirraa qolachaa ofirraa hooqachaa turre uummata Oromoo gabroomsi akka jiru ta'uu Oromoon marti beekeetu kan inni irratti bobba'ee irratti duulee kaabaaf kibbaa bahaaf dhiyaa walitti dhaamee ofirraa kuffise. Har'a garuu godinaan qooduudhaan isaan kun warra lixaa isaan kun warra bahaa godina tokkotti bilisummaa labsaa godina tokkotti immoo sirna dhiittaa dhala namaaf hin malle komaandi poostiin seeraan hin raggaasifamne irratti geggeessanii harmee fi haadha wal bukkeetti gudeedaadha kan isaan jiranii qaamni mootummaa kun jechuudha. Kanaafuu uummanni kaabaaf baha jiru kibbaaf jiru gujiidhaaf birmachuu qaba lixa Oromiyaaf birmachuu qaba. Isaanis Oromummaa isaaniiti kan addatti isaan qoode akkas isaan godhu sababa dhugaa dubbataniifi. Kanaafiyyuu uummanni Oromoo cufti yookiin beektonni biyya keessa jiran yookiin dhaaboleen maqaa Oromoodhaan socho'an yookiin aktivistoota warreen jedhaman uummata keenya sagalee dhabee guyyaa guyyaan wareegama hin barbaachisne kaffalaa jiru kanaaf birmachuudhaa qabuun jedha. Qeerroo Oromoof addatti immoo kan hin dhaamu akkuma kaleessa wajjin ba'ee du'aa ture. Sirni sun kaleessa irra caalee bifa jijjiirrateetu kan inni dhufe. Kanaafiyyuu dammaquu qaba birmachuu qaba. Uummata lixaaf gujiidhaan kolaafamaa jiru kanaaf sagalee ta'uu qaban jedha qeerroowwan akka koof. Ayyee tole maqaa keetii fi haala keessa jirtu dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof ibsuudhaan eegale. Ayyee dursa miidiyaa jiran keessaa miidiyaan sagalee bilisummaa Oromoo sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kun dhufee yaada keenya nurraa fuudhuudhaaf guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Ani maqaan koo Dirribaa Araarsaan jedhama. Barataa makaanikaalii waggaa arfaffaadha. Egaa akkuma isin informationii qabdani nuyi kan yuunivarsiitii keessaa ari'amne yookaan baqanne yakka tokko hojjenne osoo hin taane yakki keenya inni tokkoof inni jalqaba Oromoo taane Oromoo keessaa lixa Oromiyaatti dhalachuu keenya suni gaa sa'aatiitti amma barataa osoo hin taane ilmaan Oromoo dachee irratti dhalatan irratti dachee dhalatan irratti adda qoodamanii addatti keessumaa ilmaan Oromoo lixarra jiran lixa Oromiyaa jiran jechuudha. Isaan hundumaa guutummaa isaanii dachee kanarraa yookaan dachee Oromiyaa irraa dhabamsiisuuf sirni bulchiinsa mootummaa kanaa xiyyeeffannoo guddaa kennee jechaa jira. Saneen dura egaa akkuma beekamu
sirna mootummaa kana keessatti hanga amma mootummoota darban keessaa ani sirna cunqurfamaa sirna akka ammaa kana argeen hin beeku. Maaliif yoo jette keeyyata ofii isaanii barreessan bulchiinsa ofii isaanii barreessan irratti eebbifamaa yookaan barataan eebbifamaa tokko kan inni ari'amuu danda'u yoo yakkisaa si'a lama sadiif hojjeteera ta'edha. Inniyyuu barataan eebbifamaa baranaa ta'e ari'amuu hin danda'u kan jedhu barreeffamee jira isaan. Garuu isaan barataan kun yakka tokko toon hojjetiin gorsa guyyaa tokko toon argatiin disipiliinii tokko guyyaa tokko hin dhiyaatiin yuunivarsiitiirraa guutummaa guutuutti argameera. Kun mootummaadhaafis ta'e uummata Oromoofis yookaan uummata Itoophiyaafis baay'ee ulfaataadha. Mootummaan kun yeroo miidiyaatti bahee haasa'u biyya kana gara guddinaatti ceesisna jedhee haasa'u. Ilmaan ola deemaa barataa bor biyya kana isaan harkaa fuudhuu danda'u. Barataa bor eenyummaan biyya kanaa itti dhagahamuu danda'u har'a barnootaan ala gochaa nuti biyya kana gara fuulduraatti hin tarkaanfachiisna hin guddisna jechuun sobadha. Ani kanarra asumaanii akka barataa tokkotti jechuudha. Wanti si gaddisiisu nuyi Jimmaa yuunivarsiitii irraa yuunivarsiitii keessaa erga baane mirga Jimma keessa jiraachuullee dhorkamneera. Akkamitti akkaataatti nuti achi keessaa baane waan nama gaddisiisu. Keeta 32 irratti keeyatuma isaanii irratti the right of movement kan jedhu jira. Mirga iddoo barbaadde jiraachuu jechuudha. Nuyi garuu amma yuunivarsiitiidhaa erga haqamnee yuunivarsiitii keessaa erga baane Jimma keessa hin jiraattan jechuudhaan makiinaa mataa isaadhaan. Komaander Kaalidiif Komaander Taarikuu namoonni dhaman. Baajata yuunivarsiitii sinii kenninuun jechuudhaan qarshii 1,000 barataa waggaa 16 17 barata. Qarshii 1,000 makiinaa baajata makiinaa isaanitti ramadanii dhukkaamsanii iddoo barbaadanitti geessanii karaatti gatanii deebi'aa jiru. Yuunivarsiitii irraa ari'amuun waan biraa mirga jiraachuu dhabuu irra nu geessisaniiru jechuudha. Sanarra darbuun immoo namoonni kun yookaan hooggantoonni mooraa sanaa kan akka Kaalid kan akka Taarikuu fi bulchitoonni mooraa sun ofii isaanii olaantummaa seeraa tumatanii jecha mataa isaaniif yaada mataa isaaniidhaan ilmaan Oromoo kallattiidhaan qooduudhaan ofii isaanii yaada barbaadan raawwachaa jiru jechuudha. Kanaaf egaan wanti si gaddisiisu ammallee jechuudha. Barattoonni Jimmaa yuunivarsiitii keessumaa mooraa GIT guyyaa nuti barnoota irraa baan irraa eegaluun hanga har'aa jireenya isaaniif reebbicha isaanirra geessaa jiran baay'ee si gaddisiisa. Nuyi yakka walirraan adda hojjenne hin qabne obboloonni keenya nu wajjin gaaffii gaafatan gaaffiin isaanii gaaffii keenya. Barattoonni keenya erga mana barumsaa irraa ari'amanii nu illee hin galla jechuudhaan shaantaa isaanii fudhatanii gaafa isaan bahan humna waraanaatti gadhiisuun reebbicha hamaa barataan fakkeenyaaf jechuudha mooraa sana keessatti barataa Tolasaa kan jedhamu ammallee kan qaamni isaa baay'ee miidhame opereeshin ta'uu illee jira. Kanaaf sirna nuti keessa jirru sirna nama nyaataadha jechuun hin danda'amu. Waggaa meeqaafatti kan ari'amte dhaggeeffattoonni hubachuu barbaadu? Anillee akkuma kan isaanii akaadaamikaal dismiiziidha jechuudha. Guutummaa guutuutti akka barnootatti hin deebine na godhaniiru. Barnoota kee irraa guutummaatti seekuudhaan wal qabsiisee miirri sitti dhaga'amu maaltu jira? Egaa miirri namatti dhaga'amu akkuma beekamu nuti yookaan jireenyattiin akkaataatti barannee dhufne hin beekama. Maatiin Oromoo kamiyyuu yookaan bal'ate yookaan dhiphatee barate waggaa 16 baradhee har'a waraqaa bicciqqee tokko namni dhuunfaa jechuun kaayyoo isaa yookaan siyaasa isaa gaggeeffachuuf jecha ilmaan Oromoo cuucuuf jecha barnoota waggaa 16 waraqaa bicciqqee tokkoon jechuun waraqaa peejii tokkoon barnoota irraa akaadaamikaalii haqamteetta yeroo jedhu wanti isaati sanatti natti dhaga'ame wanta baay'ee na gaddisiisedha. Anas miti ani kan koo osoo hin taane maatii natti dadhabantu natti gaddaa kan jedhutu sammuu koo baay'ee na dhiphisee ture. Egaa wanti godhamu hin jiru kun hiree uummata Oromoo hundumaa ta'ee jira. Uummanni Oromoo ana qofaa mini uummanni Oromoo dachee macaa irratti dhalate hundumaa bor tokko tokko waan qaqqabaa jiruuf miidhama koo qofaa osoo hin taane miidhama saba kootis jedheen kanaaf waan hundumaa amma akka of jechuun of amansiisee hin jira jechuudha. Kanaaf immoo gaddi koo sabni koo lubbuu isaa dhabes ni jira. Kan wareegaman taane wareegamanis jiru. Kanaaf kun gadda guddaa ta'uu danda'a. Namoota dhuunfaafis ta'e anaaf maatii kootiif immoo wanta isaanitti dadhaban san dadhabbii isaanii irraan fadhina osoo hin taane wanta dirqiidhaan na qabeef barumsa qoraan ari'ame gaddinatti dhaga'ame kanadha jechuudha. Ati amma dargaggeessadha. Umurii kanatti abdiin ati qabdu barnootaan biyya keetii fi hawaasa kee jijjiiruudha. Fuuldura kanatti erga barnoota irraan ari'amtee booda abdiin ati biyya kee jijjiiruudhaaf uummata kee jijjiiruuf qabdu maal fakkaata? Egaa maaltu jira beektaa? Wanti hundumaa dursa isaan kaayyoon isaanii otooma ta'e abdiin egeree biyya kanaa barataa ta'e barataadha. Barataan egeree biyya kanaati. Ani egaa abdiin guutummaatti qabu gara fuulduraatti humnaaf dandeettii koodhaan ergan barnoota koo dhabee hojiin hojjechuu qabu murteesseen uummata koo duukaa har'as boris hanga sabni Oromoo
waan dhugaa firee isaa murteeffatutti uummata koo duukaan badda kan jedhudha abdiin koo. Dhaamsa gabaabaa qabdaa hiriyoonni keessi haasa'uuf jedhu waan ta'eef. Egaa ani dhaamsa ani qabu kaleessa uummanni Oromoo dachee isaarra jiraachuuf jecha lubbuu fi wareegama hedduu kaffalee iddoo kana gahe. Sirna sana ofirraa buqqisneerra jedhe yookaan ofirraa kuffisneerra jedhe uummanni Oromoo sa'atii kana nuti abdii keenya uummata Oromootu biyya bulchaa jira jedhee taa'uu hin qabu. Maaliif beektaa uummata mootummaa isa dura bulchaa ture waan wayyuuf amma jechuudha wanti abdii si kutachiisu wanti amma dachee keenyaaf furmaata dhabamsiisaa jiru dur uummanni Oromoo tokko ta'ee sirna gabroonfataa kana ofirraa fonqolchaa ture. Har'a garuu Oromootu biyya bulchaa jira. Biyya kana waan bulchaa jiruuf waan si gaddisiisu mootummaan kun jechuudha. Biyya bulchaan jira ani waanan Oromoo dachee akkasirratti dhaladheef na jibbanii jedhee uummata keenya adda addaan qoodaa jira. Sun immoo dhugaarraa baay'ee waan fagaatedha. Kanaaf mootummaan kun mootummaa Oromoo ta'udha. Kaayyoon Oromoon kan inni qabsaa'aa ture Oromoo aangoorra kaa'u osoo hin taane gaaffii uummanni Oromoo barbaadu. Gaaffii mirga abbaa biyyummaa uummanni Oromoo barbaadu. Kan deebi'a tokkollee waan hin jiraanneef isa kaleessaa caalaa uummanni Oromoo dacheedhaan kutaadhaan osoo waliin qoqqoodiin tokko ta'e sirna mootummaa nama nyaataa kana ofirraa fonqolchuu qaba kan jedhudha ergaan kun. Hayyee dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo waliin wal bari. Eenyu jedhamta barataa maalii turtee hangamiif akka adabamtee fi haala kee raadiyoo sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo ibsuun eegala. Tole jalqaba irratti raadiyoon sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo hiree rakkina uummanni Oromoo keessa jiru kana quba qabaachuudhaaf fedhii isaaniitiin dadhabanii nu dubbisuu keessanii fi guddaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Asumaan maqaan koo barataa Amaanuel Bantii Hirkisaan jedhama. Barataa Jimmaa Yuunivarsiitii muummee makaanikaal injiinaringii waggaa 5ffaa yookaan eebbifamaa bara kanaati jechuudha. Asumaan gara gaaffii keetti yeroon darbu. Hangamiif adabamte uummanni sana hubachuu barbaada? Barnootarraa kan na dhaabsisan guutummaa guutuuttidha. Ani eebbifamaa bara kanaati waggaa 17 baradhee amma kanin barana eebbifamuuf ture guutummaa guutuutti shiraan barnoota koorraa na dhaabsisanii jiru guutummaa guutuutti jechuudha. Asumaan gara rakkinoolii fi yaadolii jiran tokko tokkotti sii darbuudhaafi nuti kan nuti ari'amnee fi tokko kallatti ija lamaadha kan inni ilaalu. Tokko inni jalqabaa sababa sabboonummaa Oromoo dhugaa qabnuufidha. Sa'atii kana mootummaa gabroonfataan biyya kana bulchaa jiru afaan qawweetiin dhalattoota Oromoo ijoollee Oromoo guddattoota Oromoo kan dhugumatti sabboonummaan Oromoo inni dhugaan keessatti biqilee jiru ijoollee kana gaadanii miilla jalaa rukutuu doomsuu ajjeesuu ukkaamsuudha kaayyoo isaanii jechuudha. Tokko isa kanadha. Inni lammataa immoo fuuldura kana filannootu jira. Filannoon kuni mootummaan kuni akkuma beekamu dargaggoota Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiif maqaa waraana bilisummaa Oromootiin mana hidhaatti yoo xiqqaate namoota lakkoofsaan 20 ol ta'an ukkaamseeti kan inni jiru. Kanaaf dirree barnootaa dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti sochiin tokko yoo akka inni hin adeemsifamnee fi uummanni Oromoodhaa walii isaatiif sagalee akka inni hin taaneef ijoollee jajjaboo sabboonummaa qaban yuunivarsiitii keessaa ari'ee sochii hundumaa afaan qawweetiin rasaasaan sagalee uummataa ukkaamsee bulchuudha. Dhugaa jiru tokkotti yoo deebine nuti kan inni gaafanne barattoonni keenya naannoo Amaaraa jiranii wabii haa argatanii mirga lubbuun jiraachuu haa argatanii maaliif ajjeefamu sirna dimokiraasii jira dirreen dimokiraasii bal'ateera jechaa uummanni maaliif du'a Oromoon maaf du'a barataan Oromoo maaliif du'a jenneeti kan inni gaafan. Gaaffii keenya kanaaf inumayyuu mootummaani osoo mootummaatu jira ta'e mootummaan nu deeggaruu qabadha ture. Sababni isaa mootummaadha. Mootummaa sana gargaarre nu eeruu laanne namoota akkasii naannoo Amaaraatti rakkoo akkasiitu jira. Kanaaf rakkoo kana adda baasaa furmaata saalaadhaa jenne eeruudha kan nuti laanne. Eeruu laanne kanaaf garuu galatni keenya ari'amuudha kan inni ta'e. Gara mooraa keenyaatti gaafan si deebi'u nuti hundumti keenya ammati asitti ilaaltu kun yakka tokko dalagnee miti akkuma namma siin jedhe deeggaramuu qabna turre. Dhugaa qabatamaa jiruuni mooraa Jimmaa Yuunivarsiitii damee Kitoo Furdisaa keessatti barattoonni sabaan Amaaraa ta'an namoonni 21 meeshaa wajjin qabamanii turan. Meeshaa kan akka billaa, cuuphee, wantoota garaagaraa wajjin ragaa qabatamaadhaan qabanii humna tika federaala moolaa keessa jirutti kennaman. Ijoollee kana irratti tarkaanfii fudhatame tokkoyyuu hin jiru. Tokkoyyuu jechuudha ragaa qabatamaadhaan kan inni ofirkaa qabnu. Kanaaf isaanni maaloodha dhugaa jiru irratti hundaa'anii osoo hin taane akkuma Koloneel Gammachuun yeroo darbe dubbate
Itoophiyaan sabboontotaa fi beektota Oromoo filattee nyaachuus furdachuu hin dandeenye akkuma isaan jedhan akkuma kaleessa deemaa ture sana har'allee sabboontota Oromoo ijoollee ol deemtu Oromoo ijoollee egeree biyya kanaa murteessuu danda'an barbaadaniiti kan isaan irratti tarkaanfii fudhatan. Kanaaf ani dhaamsi ani akka kootti Jimmaa Yuunivarsiitiidhaaf himachuu barbaadu tarkaanfii isaan nurratti fudhatan kun guutummaa guututti dogoggora waan ta'eef. Kanaaf Jimmaa Yuunivarsiitiin ammayyuu irra deebi'ee hojii isaa kana ilaalee guutummaa guututti nuun hunduma keenya barnootatti akka nu deebisu ammas dhaamsa dabarfanna. Kan biraan dhimma dhaamsaan uummata Oromootiif dabarsuu barbaadu immoo uummanni Oromoodhaa firas tokko qaba diinas tokko qaba. Firri uummata Oromoo walii isaatiin ala fira tokko iyyuu qabu uummanni Oromoo. Diinni uummata Oromoo immoo qaamaa fi nama qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbatu hundumtiyyuu diina uummata Oromooti. Kanaaf uummanni Oromoodha akkuma kaleessa dheengadda yeroo sirna Minilik keessa akkuma seenaarraa arginetti uummata yookaan ilmaan sikkoo mandoodha qofa addatti qoodanii harkaaf harma muranii sanyii uummata Oromoo dhabamsiisuudhaaf yaalaa turan. Yeroo sana yeroo sikkoo mandoodha tarkaanfii fudhachaa turan warra Tuulamaa jaallatanii yookaan warra Maccaa jaallatanii yookaan immoo warra Sabboo Goonaa jaallatanii miti. Kanaaf har'as mootummaa garboonfataan kun adda qoode kibba Oromiyaa ilmaan Sabboo Goonaatii fi Booranaaf Gujii ijoollee Maccaa keessaa immoo lixa Oromiyaa yookaan Wallagga keessa hawaasa jiru hanga as dhufee Shawwa lixaa qabatutti Buunoo Beddellee qabatee Iluu Baabur hangi walakkaan hanga dhaqee Matakkal ga'utti uummanni Oromoo hiraarsaa fi darara hamaa keessa jira. Kanaaf sa'aatii kanatti mootummaan Abiyyi Ahimadiin maqaa mootummaa Oromootiin Abiyyi Ahimadiin aangoorra taa'ee jiru kun uummata Maccaa kan inni fixaa jiru uummata warra kaan jaallatee miti waan ta'eef dubbiin akkuma kaleessa dheengadda dabareedhaan nu fixaa turan sanadha waan ta'eef uummanni Oromoo waliif birmachuu qaba bilisummaa isaa isa dhugaa hiree isaa murteeffachuu qaban jedha dhaamsan qabu asuma irrattidha jechuudha. Ati barataa eebbaaf qophaa'aa jiru taate barnoota keerraa gaafa ari'amtu egaa bara GC jedhama bara eebbaa barataan ni gammadaa ni kokkolfa. Ati garuu miira barnoota kee umurii guutuu dhabuutu sirra ga'e. Haalli kun ta'iin kun gaafa sirratti raawwate miirri sitti dhaga'ame akkami? Egaa Oromoon tokko gaafa Oromoo ta'ee dhalate rakkinni kun akka inni isa quunnamu inuma beeka. Keessumattuu immoo gaafa mooraa qabsoo Oromootti makamne inuma beekna rakkoon kun akka inni nu gahu. Kanaaf